Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti lubbuu isaa nuu kenne jijjiiramoota ta'an keessaa inni tokko golgaan sun iddoo lamatti tarsa'uu isaati. Gaafa mataa cabsaan dhukkubee raajii abaluutti bilbilu. Gaafa garaa kaasaan dhufee raajii abaluutti bilbilu. Waaqayyo wajjin michoota dhugaa ta'uu kan jedhu mata dureen keenya Roomee boqonnaa 5:10 Roomee 5:10 nuyi ammallee diinota utuma taanee jirru du'a ilma isaatiin Waaqayyootti erga araaramnee amma immoo nuyi warra isatti araaramne jireenya isaatiin hammam caalaatti ooluuf jirra. Du'a isaatiin erga Waaqayyootti araaramne jireenya isaatiin immoo kan caalu hammam ooluuf jirra jedha. Yesuus Kiristoos du'a isaatiin abbaa isaatti nu araarse, abbaa isaa wajjin hariiroo qabaachuu nu dandeessise, abbaa isaatti dhiyaachuudhaaf karaa nuu saaqee jireenya isaatiin immoo hammam kan caalu ooluu dandeenya jedha. Phaawulos warra Roomaaf yeroo barreessu boqonnaa 5:10 irratti. Waaqayyo michuu hundarra sittaanu sii ta'uu barbaada. Waaqayyo michuu kee ta'uu barbaada. Michuu sittaanu nama caalaa, maatii caalaa, hiriyaa caalaa, eenyuyyuu caalaa michuu sitti dhiyaatu ta'uu barbaada Waaqayyo jedheetu jalqaba boqonnaan irraa. Hariiroon ati Waaqayyo wajjin qabdu kutaawwan hedduu qabaadha. Waaqayyo uumaa keetii uumama uumame hundumaaf Waaqayyo uumaadha. Eenyuyyuu Waaqayyo uumaa kootii jechuu danda'a. Isa uume waan ta'eef. Gooftaa keetii, abbaa murtii keetii, oolchaa keetii, abbaa keetii, fayyisaa keetii sanarra sin caalaa. Kun hundumtuu hariiroo ati Waaqayyo wajjin qabdu. Waaqayyo uumama hundumaati. Uumaa nama hundumaati. Addumaan immoo abbaa warra ilma isaatti amananiiti. Nama hojii fannoo irratti Yesuus Kiristoos hojjete amanee Yesuus Kiristoosin gooftaa isaa fayyisaa isaa godhee fudhate hundumaaf Waaqayyo abbaa koo jechuu danda'a. Hariiroon abbummaa fi ilmummaa hojii Yesuus Kiristoos hojjeteen isatti amanuudhaan namaa kennama. Jechoota biraan ibsuuf Waaqayyo uumaa nama hundumaati, abbaa nama hundumaa miti. Abbaa warra Yesuus Kiristoositti amananiiti. Waaqayyo abbaa kooti jechuu kan danda'u, abbummaa Waaqayyo kileemii gochuu kan danda'u nama keessaa nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee lammaffaa dhalate duwwaadha. Kanaaf hariiroon abbummaa fi ilmummaa kan uumaaf uumamaa caalaa gadi fagoodha jechuudha. Waan fedheefuu Waaqayyo uumaa keetii, gooftaa keetii, abbaa murtii keetii siif murteessaa akkasuma immoo abbaa keetii jedha. Isaan kan hundumaaf lukkisiin adda addaa kennamaniiru baay'ee waan ta'aniif garuu hunda isaanii dubbachuu hin danda'u. Dhugaan hundumaa caalaa nama ajaa'ibu garuu Waaqayyo michuu keessii ta'uu barbaada. Inni kun sammuu namaa gararraa akkamitti Waaqayyo michuu nama dadhaba, michuu nama akka keenyaa ta'uu barbaada. Michummaan sadarkaadhaan uumama. Namni michuu yookaan hiriyyaa isiniif ta'uu gaafa barbaadu waan ta'e tokkoon gita keessan ta'uu qaba. Yookaan umuriidhaan, yookaan bakka hojiidhaan, yookaan bakka dhalootaan sadarkaa ta'e tokkoon gita keessan ta'uutu irra jiraata. Waaqayyo gita keenya miti. Wanti gita Waaqayyo nu dhaabuu danda'u hin jiru. Waaqayyo Waaqa uumaa, Waaqa hundumaa gararraa jiru. Waaqni kun teessoo isaa lafti ammas bal'atu immoo dalgee ejjeta miila isaa kan ta'e Waaqayyo inni guddaan kun, inni qulqulluun kun nu namoota sadarkaa keenyatti gadi bu'ee michummaa keenya barbaaduun isaa wantoota sammuu namaatti ulfaatan keessaa isa tokko. Garuu dubbichi dhugaadha. Waaqayyo addumaan michuu keenya ta'uu barbaada. Sagalee keenya dhaga'uu barbaada. Nutti dhiyaachuu barbaada. Kanaaf macaafni qulqulluun Waaqayyotti dhiyaadhaa, innis isinitti dhiyaataa kan jedhu. Eden keessatti hariiroon Waaqayyoof nama gidduu ture hariiroo guutuudha. Guutummaan guutuutti
waaqayyo wajjin hariiroo walitti fufaa qabu Addaamii fi Hewaan. Seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti yeroo jalqabaaf cubbuun amma gaafa inni seeneetti hariiroon isaan waaqayyo wajjin qaban hariiroo guutuu ture. Hariiroo hirrina hin qabne, hariiroo mudaa hin qabne, hariiroo sodaa of keessaa hin qabne. Guutummaan guutuutti qabaachaa akka isaan turan sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Addaamii fi Hewaan waaqayyotti gammachuu guutuu qabu turanii waaqayyos isaanitti gammachuu guutuu qaba. Nuti argamuu waaqayyoo kan walirraa hin cinne keessa jiraachuudhaaf uumamne, kan walirraa hin cinne sa'atii 24 guutuu argamuu waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf uumamne jalqaba. Sun akka itti hin fufne kan taasise garuu cubbuudha. Uumama boqonnaa 3 keessatti cubbuun hariiroo namaaf waaqayyoo gidduu jiru addaan kute. Kanaaf bara kakuu moofaa namni hundumtuu michuu waaqayyoo ta'uu hin dandeenye. Namoota baay'ee muraasa duwwaadha michoota waaqayyoo kan ta'an, michummaa waaqayyoo ekspiriinsii kan godhan namoota baay'ee muraasa duwwaadha. Warra akka Musee, warra akka Abiraam michoota waaqayyoo kan jedhaman macaafa qulqulluu keessaa. Nama akka garaa koo kan jedhame immoo Daawitiin arganna. Akkuma kana Iyoob, Heenokii fi Noo michoota waaqayyoo jedhamaniiru. Waa'ee Nooyi barumsa keenya yeroo darbe irratti bal'inaan waan baranneef asitti hin kaasu. Namoonni kun macaafa qulqulluu keessatti iddoo adda addaatti michoota waaqayyoo jedhamaniiru. Garuu namoota muraasa. Kakuu moofaa keessatti michummaa waaqayyoo horachuudhaaf salphaan turre baay'ee ulfaata. Bara kakuu moofaa michummaa waaqayyootu hin taane bal'inaan kan beekamu sodaa waaqayyooti. Sodaachisaa ture. Kakuu moofaa keessatti akkuma isin argitan sodaachisaa ture. Waaqayyoo akka geggeessaatti isaan gararraa ta'e isaan geggeessaa ture. Guyyaa guyyaa utubaa duumessaan galgala immoo utubaa biddaan isaan geggeessaa waan tureefi sodaa guddaadhaan hollannaadhaan waaqayyoo wajjin deemu turan. Bakka baay'eetti argitanitti yoo ta'e yeroo adda addaatti dha'ichi isaanitti ka'ee namoota baay'ee fixaa ture. Sodaachisaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii fannoo irratti hojjeteen guutummaa guutuutti haala kana jijjiire. Kallattiidhumaan argamu waaqayyoo keessa akka nu ta'uu dandeenyu carraa nuu kenna. Bara kakuu moofaa fuula waaqayyootti dhiyaachuudhaaf lubootaaf eeyyamama ture. Keessumaayyuu hangafni lubaa waggaatti yeroo tokko qulqullootaa keessa seenee waaqayyoo wajjin dubbata ture. Waggaa eege. Bara kakuu haaraa keessatti garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojiin hojjeteen golgaan mana qulqullummaa iddoo lamatti akka tarsa'e. Golgaan sun mana qulqullummaa keessa kan jiru sanyiin namaa waaqayyootti adda ba'uusaa kan argisiisu ture. Ragaa ture. Namni kallattiidhaan waaqayyootti dhiyaachuu fi waaqayyo wajjin dubbachuu akka hin dandeenye golgaan mana qulqullummaa keessaa mallattoo ta'ee kan ture. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti lubbuu isaa nuu kenne jijjiiramoota ta'an keessaa inni tokko golgaan sun iddoo lamatti tarsa'uu isaati. Sana jechuun yeroo sanaa kaasee namni gooftaa Yesuusitti amane hundumtuu kallattiidhaan waaqayyo wajjin dubbachuu danda'a. Giddugalummaa qaama sadaffaan barbaachisuudha. Arra hundi keenya mirga kana qabna. Wanti baay'ee namatti tolu gooftaa Yesuusitti amanee namni lammaffaa dhalate hundumtuu waaqayyo abbaa wajjin dubbachuudhaaf sa'atii 24 guutuu balballi banaan. Qaama sadaffaan barbaachisu. Hangafa lubootaan hin barbaachisu. Nama dhimma keenya qabatee mana qulqullummaatti seenee waggaatti yeroo tokko nuuf araarsu hin barbaannu. Sababni isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii kana nuuf xumureera waan ta'eef. Arraa namoonni baay'een waaqayyotti dubbatanii michummaa wajjin uumuu hin dandeenye jedhanii hin yaadan. Wanti baay'ee nama gaddisiisu. Keessumaa dhaloota arra jiru keessatti wanti baay'ee nama gaddisiisu inni guddaan isa kana. Yeroo hundaa qaama sadaffaa irratti hundaa'u. Ofii isaanii kadhatanii deebii kadhannaa isaanii fudhachuu akka danda'an waan hin yaadneef qaamni sadaffaan akka isaaniif kadhatu barbaadu. Kanaaf bilbila namoota meeqaa
qabataniitu deemu. Gaafa mataa cabsaan dhukkubee raajii abaluutti bilbilu. Gaafa garaa kaasaan dhufee raajii abaluutti bilbilu. Akka rakkina isaaniitti namoota bilbilanii kadhachiifatan qabu. Yookaan immoo bira deemanii naa kadhadhu. Walii kadhadhaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Ba'aa walii baadhaa. Waliif kadhachuutti baay'ee naman. Tokkummaa amantootaatti baay'ee naman. Waaqayyoof nu gidduutti garuu qaamni sadaffaan hin barbaachisu. Amma balaan kiristiyaanummaa arra mul'ataa jiru inni guddaan isa kanaa. Tajaajiltoonni keenya baay'een akka namoonni kallattiidhaan Waaqayyoon dubbisuu danda'an hin barsiifne. Maal godhaniiru? Ofii isaanii awutoriitii wayii of godhaniiru. Aangoo wayii of godhaniiru. Akka waan Waaqayyoo karaa isaanii nu dubbisuutti waan dhiyeessaniif namoonni isaan irratti hirkataniiru. Isaaniif Waaqa gidduu qaamni ta'e tokko akka dhaabatutti amanu namoonni baay'een. Kanaaf kan jooran yeroo hundumaa sanbatatti waldaa tokko gara waldaa biraatti, dhaabbata tokko gara dhaabbata biraatti, raajii tokko gara raajii biraatti, apoostilii tokko irraa apoostilii biraatti kan isaan jooran, kan isaan naanna'anii ofii isaaniitii Waaqayyoon dubbisuu dandeenya jedhanii waan hin amanneef, qaama sadaffaatti waan amananiif inni kun balaa guddaa qaba. Bara kakuu haaraatti namni nama caalaa Waaqayyootti dhiyaatu hin jiru. Ishee kana jala naa murtu. Raajii haa ta'u, hojjetaa wangeelaa haa ta'u, paasterii haa ta'u, amma immoo warri lixa Afrikaa kun haadhuma isaayyuu taayitilee haaraa tokko immoo fidanii appeet jedhaa jiru. Biiroo shanansaa kan of keessatti qabatanii. Apostle, P, Prophet, E, Evangelist, T, Teacher, appeet jedhanii of waamutti waan hundumaan qabaani. Kennaa hundumaan qaba kan jedhan immoo ka'aa jiru. Ammas isas haa ta'u eenyuun caalaa Waaqayyootti dhiyaachuu hin danda'u. Hundi keenya bara kakuu haaraa hojii Yesuus Kiristoos hojjeteen walqixa Waaqayyootti dhiyaannee jirra. Nu keessaa Yesuus Kiristoositti amanee namni Waaqayyo wajjin kallattiidhaan dubbachuu hin dandeenye hin jiru. Yoo dalga hubanne nala jechuudha. Kanaafuu of dandeenye deeggarsa qaama sadaffaa ala Waaqayyootti dubbachuu fi Waaqayyoon gaafannee gaaffii keenya irraa fudhachuu akka dandeenyu amanuu fi beekuu nu barbaachisa. Argachuu dandeenya. Waaqayyo abbaa wajjin, ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin, akkasumas hafuura qulqulluu wajjin hariiroo qabaachuun akka nurra jiru macaafni qulqulluun keenya nutti dubbata. Waaqayyo gadi fageenyaan akka isa beeknu barbaada. Waaqayyo baramuu barbaada. Isa beekuu fi isa jaallachuun nuuf carraa guddaa. Biyya lafaa kanarra amma jiraannutti carraa gurguddaa nuyi qabnu keessaa inni tokko Waaqayyoon beekuudhaaf akkasumas Waaqayyoon jaallachuudhaaf mirga nuuf kennamedha. Inni kun waan dinqiidha. Waan salphaa miti kun. Akka namaatti Waaqayyoon beekuun waan guddaa. Waaqayyoon jaallachuun waan guddaa. Nuuf carraa guddaadha. Waaqayyoof immoo gammachuu guddaa. Nuun baramuun gaafa isa barru, gaafa isa wajjin hariiroo qabaannu, gaafa isa jaallannu inni kun gammachuu guddaa Waaqayyoof fida. Isa kana ilaalchisee sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Namni ani Waaqayyo akkan ta'e beeku lafarrattis gaarummaa, qajeelummaa fi firdii qajeelaa akkan godhu hubatu isa kanaan of ajaju. Ani wanta akkasii kanatti nan gammada. Maalitti gammada Waaqayyo? Waaqayyo ta'uu isaa yoo beeku. Lafarratti immoo gaarummaa, qajeelummaa fi firdii qajeelaa akka inni godhu gaafa nuyi barru Waaqayyo hin gammada. Ani isa kanatti nan gammada jedhee dubbata. Ermiyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti. Raajii Ermiyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti arganna. Waaqayyo isa hundumaa danda'u ijaan hin argamnee fi guutuu ta'ee dhala namaa isa murtaa'aaf cubbamaa gidduutti hariiroon walitti dhiyeenya adda attamitti akka uumamu tilmaamuun ulfaataadha. Waaqayyoof nama gidduutti Waaqayyo isa guutuu ta'e, Waaqayyo isa hundumaa danda'uu fi sanyii namaa sadhadhabaa ta'e gidduutti hariiroon akkamitti akka uumamu beekuun sammuu namaa gararraa in ulfaataa. Garuu dubbichi dhugaadha. Waaqayyo
isa wajjin hariiroo akka nuyi qabaannu barbaada. Hariiroo gooftaaf hojjetaa yookiis kan uumaaf kan uumamaa akkasumas kan abbaaf ilmaa hubachuun salphaadha. Hubachuun salphaadha. Salphaa kan hin taane garuu waaqayyoon waaqaaf lafa kana uume nuun namoota wajjin hariiroo qabaachuu akkamitti akka inni danda'e hubachuun garuu baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Walumaa galatti waaqayyo wajjin akkamitti michoota dhugaa taanaa isa jedhu qabxii gurguddaa 6 baran. 6 kana keessaa har'a qabxii 2 barannaa, guyyaa itti aanutti immoo qabxii hafee arfan walii wajjin barannaa jechuudha. Kanaaf har'a qabxii 2 attamitti akka michoota ta'uu dandeenyu waaqayyo wajjin, akkamitti isatti dhiyaachuu akka dandeenyu, akkamitti isa wajjin hariiroo dhugaa qabaachuu akka dandeenyu ilaalchisee barumsa keenya qabxii 2 barannaa jechuudha. Inni jalqabaa waliin dubbii walirraa hin cinne isa waliin taasisuudhaan, waliin dubbii waaqayyo wajjin dubbachuudhaan, torbanitti al tokko waldaa deemuudhaan yookaan immoo guyyaa guyyaatti yeroo callisu qabaachuudhaan hariiroo waaqayyo wajjin uumuu hin dandeessu. Waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuun torbanitti yeroo tokko waldaa dhaqanii faarfatanii sagalee waaqayyoo dhagaanii deebi'uurra hin caalu. Yookaan immoo guyyaatti daqiiqaa 30 yookaan sa'aatii tokko cal jedhanii yeroo dabarsuudhaan guddachuu hin danda'u. Michummaan waaqayyo wajjin guutummaa jireenya keenyaa fi yeroo keenya waaqayyoof kennuudhaan argama jedha. Muuxannoowwan jireenya kee hundumasaa isa wajjin qooduudhaan ijaarama hariiroon ati waaqayyo wajjin qabdu. Diteelii jireenya keetii, gadi fageenya jireenya keetii, qabxiiwwan jireenya kee keessa jiran hundumaa waaqayyo wajjin waaqayyoof qooduudhaan argama. Miira sitti dhaga'amu, haala keessa jirtu, maal yaada akka jirtu, jireenya kee tokko tokko kutaa jireenya keetii waaqayyoof qooduudhaan wanti ati icciitii goote waaqayyoon dhoksitu amma hin jirretti waaqayyoof ifa taatee haala keessatti ibsuudhaan ijaaramaa jedheetu dubbata. Dhugumatti guyyaa guyyaatti fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuun shaakala gaarii. Shaakala gaarii. Guyyaa guyyaatti fuula waaqayyootti dhiyaachuun shaakala gaariidha. Sababiin isaa utuu gargar hin kutiin kadhadhaa jedhamneerra. Kadhannaa keessanitti fufaa malee inni isinaa Tesaloniqee duraa boqonnaa 5:17. Warri yaadannoo qabataa jirtan luqqisii kan akkasiin qabattan hin barbaada. Tesaloniqee duraa boqonnaa 5:17 irratti kadhannaa keessanitti fufaa malee inni isinaa jedha. Waaqayyo murannoo kee hundumaa sirraa dhaga'uu barbaada. Sirraa dhaga'uu barbaada. Hojii kee hundumaa, waliin dubbii kee hundumaa, rakkinoota kee hundumaa akkasumas yaadota kee hundumaatti yeroo adda addaa bartoota isaarraa adda ba'ee abbaa isaa wajjin kadhannaadhaan dubbataa akka inni ture sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Nus akkas gochuu qabna. Sana jechuun garuu guyyaatti sa'aatii murtaa'e tokko kadhanna jechuun yeroo sana duwwaa waaqayyo wajjin dabarsina jechuu miti. Jireenyi keenya guutummaan guutuutti waaqayyo wajjin darba waan ta'eef isa kan akkasitti hubachuutu nurra jiraata. Argamuu waaqayyoo keessa jiraachuu ilaalchisee jaarraa 17ffaa keessa namni Laawurens obboleessi jedhamu biyya Faransaay keessatti barreeffama inni barreesse tokkotu jira. Namichi kun galma mana amantaa keessaa nama gad of deebisee nyaata bilcheessuu ture. Kitaaba inni barreesse argamuu waaqayyoo shaakaluu kan jedhu. Experiencing God's presence. Utuu walirraan kutiin argamuu waaqayyoo keessa jiraachuu kan jedhu. Kitaaba inni barreesse kana ilaalcha namoota baay'ee jijjiiruu keessatti gahee guddaa akka inni taphatetu dubbatama. Ilaalcha namoota baay'ee kitaaba sirreessedha kitaabni isaa kun. Kitaaba kana keessaa qabxiin murteessaan nuyi arginu furtuun hariiroo waaqayyoo wajjin qabaachuu wanta hojjettu jijjiirootu hin taane waan hojjettu sanaaf ilaalcha qabdu jijjiiruudha. Waan hojjettuuf ilaalcha qabdu jijjiiruudha. Yeroo jilbeeffattee kadhattu akka waan waaqayyoo wajjin yeroo dabarsaa jirtuutti itti dhagahame yeroo waajjira kee keessaa hojii mootummaa hojjettu immoo
akka waan waaqayyoof hin hojjennetti kan sitti dhaga'amu yoo ta'e rakkoo ilaalchaa qabdaa jechuudha. This is not politics. Kun rakkoo ilaalchaa qabaachuun yeroo baay'ee addunyaa siyaasaa keessatti haasa'ama waan ta'eef isa miti kanan haasa'eeru. Rakkoo ilaalchaa qabdaa jechuudha. Gaafa faarfannaa dhaggeeffattuu nama hafuuraa ta'uun keessatti dhaga'ame gaafa immoo maamila keessummeessitu immoo hafuura keessa waan baate fakkaatee sitti dhaga'ama yoo ta'e rakkoo ilaalchaa qabdaa jechuudha. Inni kun rakkoo ilaalchaati. Rakkoo ilaalchaati. Hojii hojjennu jijjiirootu hin taane ilaalcha hojii sanaaf qabnu jijjiiruudha. Waan hojjennu hundumaa akka waan waaqayyoof hojjennuutti gaafa yaannu hojiin sun ulfina waaqayyoof kan hojjetame ta'a jedha Laawurens. Kanaafuu gaafa kadhattus hojii waaqayyoo hojjetaa jirta. Gaafa biiroodhaa maamiltoota keessummeessitu waaqayyoof hojjetaa jirta. Gaafa laaqana nyaattu waaqayyoof hojjetaa jirta. Gaafa bishaan dhudduu waaqayyoof hojjetaa jirta. Waaqayyoof hojjetaa jirta. Ilaalcha hojichaaf qabdu gaafa jijjiirtu hariiroo walirraa hin cinne waaqayyoo wajjin qabaachuu keetii jedha. Kanaafuu waaqayyoo wajjin yeroo qabaachuu jechuun sa'atii murtaa'e tokko gara kadhannaa dhaquu duwwaa akka hin taane Laawurens namni jedhamu barreessa. Inni hojii kamiyyuu hojjechaa yeroo kamiyyuu waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuu akka danda'u barsiisee jedha. Waaqayyo yeroo hundumaa si wajjin waan jiruuf bakka ati amma jirtu caalaa iddoon isatti dhiyaatu hin jiru. Sa'atii kamiyyuu bakka ati jirtu jira waaqayyo waan ta'eef bakka ati amma jirtu kana caalaa bakki waaqayyotti dhiyaatu hin jiru. Bakka ati amma jirtu kana waldaa kiristaanaallee ta'uudhaa yoo baate bakki ati amma jirtu kun waaqayyotti dhiyoodha. Maaliif yeroo hundumaa waaqayyo si wajjin jira waan ta'eef jedheetu barsiisa. Yaanni obboleessa Laawurens jedhamu kana bu'a qabeessa ta'e kan biraan immoo kadhannaa yeroo dheeraa fudhatuu fi xaxaa ta'e kadhachuu mannaa kadhata gabaabaa waliin dubbii walirraa hin cinneen taasifamu kadhachuun gaarii akka ta'e ibsuu isaati. Jechoota baay'ee walxaxoo ta'an fayyadamootu hin taane sa'atii dheeraa haasawootu hin taane jechoota namaa galuu danda'an jechoota gaggabaaboo jechoota bitaacha'ummaa hin uumneen fayyadamuutu gaariidha jedha. Kitaabni namicha kanaa waggaa 450 dura barreeffamullee arrayyuu nu fayyada jedhee akka attamanuu barreessichi dubbata. Kadhannaan afaan salphaadhaan jechoota namaa galuu danda'aniin jechoota bitaa nama hin gallee kadhatamuu akka inni qabu dubbata. Keessumaa kadhannaa argansuu kan jedhamu kaasa namichi kun. Kadhannaa argansuu jechuun jechoota gaggabaabaa kan irra deddeebite guyyaa guutuu dubbachaa ooltu jechuudha. Isa kana gochuudhaaf jilbeeffattee kadhachuus hin barbaachisu. Geejiba keessa teessee dubbachuu dandeessa. Waajjira kee keessa teessee dubbachuu dandeessa. Haala kam keessattuu bakka kam keessattuu kan dubbachuu dandeessu. Jechoota gaggabaaboo garuu irra deddeebite dubbachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ati na wajjin jirta. Kadhannaa argansuu jechuun argansuu tokkoon jechoota dubbatamuu danda'an jechuudha. Ati na wajjin jirta. Guyyaa guutuu irra deddeebitee jecha kana qabattee baatee ta'ee jettee itti yaaddee dubbachuu dandeessa. Yaa Waaqayyoo ati na wajjin jirta. The whole day ati na wajjin jirta. Argamuu Waaqayyoo isin yaadachiisa jechi kun. Ayyaana kee nan fudhadha yookaan immoo ayyaana kee naa kenna jecha jedhu. Ani sittan hirkadha. Guyyaa kana guutuu yaa Waaqayyoo ani sittan hirkadha gaafettan ofii keessanitti akka hin hirkanne dandeettii keessan beekumsa keessan waan qabdanitti akka hin hirkannee fi kan isinitti hirkattan Waaqayyo duwwaa akka ta'e argisiisa waan ta'eef kan caalu gara Waaqayyootti isin dhiyeessa waan ta'eef jecha baay'ee bareeda. Akkuma kana si beekuun barbaada. I just want to know you. Si beekuun barbaada. Guyyaa guutuu ganama barreeffatanii baatanii bakka deemtan hundumaatti yaa Waaqayyoo si beekuun barbaada. Kun kadhannaa guddaadha. Kadhannaa argansuu jedhama. Kadhannaa gabaabaa garuu irra deddeebi'ee kadhatamuudhaan
qalbii ofii yaada ofii gara waaqayyootti deebisuu kan danda'u jechuudha. Ani kan keeti. Ani kan keeti. Yaa waaqayyo ani kan keeti. Ani kan eenyuyyuu miti. Ani kan biyya lafaa miti. Ani kan seexanaa miti. Ani kan keeti. Yeroo tokko tokko taaksii irratti barreeffama tokko tokko argina. I belong to Jesus. Ani kan Yesuus. Sirriidha. Ani kan keeti jenna waaqayyoon. Yookaan immoo jechoota gaalee gaggabaaboo macaafa qulqulluu keessaa fudhataman fayyadamuu dandeessa. Akka kadhataa argansuutti jedha. Fakkeenyaaf anaaf jireenyi Kiristoosidha. Jecha gabaabaadha kun. Phaawulos dubbistoota isaatiif kan barreesse anaaf jireenyi Kiristoosidha duutis bu'aa kooti jedhee akkuma inni dubbatu jechuudha. Nus anaaf jireenyi Kiristoosidha. Kiristoos irra kan darbe jireenya kan biraan qabu isa jedhu yaaduudhaaf jecha kana irra deddeebinee guyyaa guutuu gaafa haasofnu kan caalu gara waaqayyootti nu dhiyeessa jechuudha. Ati nan dhiiftu. Yaa waaqayyoo ati nan dhiiftu. Jecha kana irra deddeebuudhaan bakka hojii keessanitti, karaa irratti, bakka laaqana nyaatanitti, yeroo obboloota wajjin dubbattan, yeroo hundumaa itti fufinsaan ati nan dhiiftu. Maaliif kakuu waaqayyooti kun ani isin inni sodeera waan ta'eef ati nan dhiiftu. Yeroo tokko tokko miira nuu kennuu dhiisuu danda'a. Miirri keenya yeroo tokko tokko akka waan waaqayyo wajjin jirutti nutti dhaga'ama. Yeroo tokko tokko immoo argamuun waaqayyo raawwate yeroo nutti hin dhaga'amnes jira. Miirri keenya maaliyyuu yoo ta'e ati nan dhiiftu jechuu waaqayyoon kun kadhata dinqiidha. Ati waaqayyo kooti. Jechoonni kun macaafa qulqulluu keessaa kan fudhataman yoo ta'an irra deddeebinee dubbachuudhaan itti fufinsaan waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuuf nu gargaara jechuudha. Sa'atii murtaa'e tokkotu hin taane ganama duwwaa yookaan galgala duwwaatu hin taane yeroo jilbeeffannee kadhannu duwwaatu hin taane yeroo hundumaa waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuudhaaf kadhanni argansuu baay'ee akka nu fayyadu baranna kutaa kana keessa. Argamuu waaqayyoo shaakaluun jireenya kee keessatti dandeettii yookaan amala ati gabbifachaa deemtuudha. Argamuu waaqayyoo barbaadachuun guyyaadhaa gara guyyaatti amala guddachaa deemuudha waan ta'eef itti guddatama. Akkuma muuziqaa bareedaa taphachuudhaaf namni tokko irra deddeebi'ee shaakaluu akkuma qabu iskiilii yookaan dandeettii isaa guddifachaa deemu akkuma inni qabu kiristiyaannis waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuudhaaf yeroo hundumaa itti guddachaa deemu akka inni qabu shaakaluu akka inni qabu sammuun keenya argamuu waaqayyo akka inni yaaduuf leenjisuu qaba. Sammuun namaa leenji'a. Awutooppaayileetii akka inni hin taane cal jedheema gara barbaadetti akka inni fiiguuf takaallaa irraa hiiknee gadhiisootu hin taane sammuu keenya itti yaadne ta'ee jennee waa'ee waaqayyo akka inni yaaduu fi leenjisuu danda'utu nurra jiraata. Kadhata argansuu kanan jedhu kun isa kanaaf baay'ee nu fayyada. Yeroo sammuun keenya yaada biraatti qabamu as deebisnee kadhata argansuu sana akka inni kadhatu gochuun nurra jiraata jechuudha. Sammuun keenya leenjisuu argamuu waaqayyo akka inni barbaadu akka inni dheebotu waan waaqarraa akka inni yaadu guyyaa guyyaatti gara sanatti akka inni guddatu sammuu keenya kana leenjisuu danda'utu nurra jiraata. Leenjisuu danda'utu nurra jiraata. Luugama isaa sirriitti qabuu danda'utu nurra jiraata. Jalqaba irratti yeroo sana waaqayyo akkasii wajjin jiru akka beektu yaada kee gara kanatti kan siif deebisan wantoota si yaadachiisan tolfadhu jedha. Fakkeenyaaf barreeffama gabaabaa waaqayyo amma na wajjin jira naaf jiras jedhu barreeffattee qabattee bahuu dandeessa. Ganama kaardii irratti barreeffattee yerootti kaardii sana dubbisaa guyyaa guutuu yaada sanatti qabamtee ooluu dandeessa. Kana fakkeenyaaf an kaase malee kan biraas waan baay'ee barreeffachuu dandeenya. Waaqayyo naaf jira na wajjin jira kan jedhu qabannee deemu. Waaqayyo nan dhiisu kan jedhu qabannee deemu. Konkolaataa keenya irra kaawwanne yeroo hundumaa ilaalaa deemu yaada keenya gara sanatti fidu wanta nu yaadachiisu kaawwachuu danda'utu nurra jiraata. Tooftaalee
kana keessaan shaakala ergamuu isaa argachuu barbaadaa jirta yoo ta'e qabxicha dogoggoruu keetti hidheetu wanti gaariin akka nutti dhaga'amuuf waaqayyoon waaqessinatu hin taane waan gaarii gochuudhaaf waaqessina. Miira wajjin walitti hidhuun gaarii miti. Miira wajjin yeroo tokko tokko miirri keenya nu dogoggorsa. Waldaa dhannee miira ho'aadhaan faarfataa gaafa deemnu har'a waaqayyo nu wajjin ture jenna. Gaafii immoo gaafa miirri keenya gadi bu'u gaafa argamuu isaa nutti hin dhaga'amne immoo har'a sirrii miti. Isa sana miti. Miira keenyaaf bakka guddaa kennuun nurra hin jiraatu waaqeffannaa keessatti. Nutti dhaga'ames nutti dhaga'amuu baates waaqeffannaan dirqama. Waaqayyo waaqeffatamuu nama qaba. Gaafa gammannus gaafa gaddinus gaafa ol baanus gaafa gadi buunus gaafa argannus gaafa dhabnus gaafa namoonni nu jaallatanis gaafa namoonni nu ari'atanis waaqayyoon dhaabbataadhaan waaqeffachuun nurra jiraata. Sababni isaa miira keenya irratti hundoofne waaqayyo waaqeffanna miti. Yookaan immoo miirri gammachuun akka nutti dhaga'amuuf waaqayyo waaqessinatu hin taane waaqayyoon gammachiisuudhaaf yookaan waan gaarii gochuudhaaf waaqeffannaa isa kana beekuutu nurra jiraata.